Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoonni chaanaalii Abbaa Musliim. Har'a barnoota haalaan barbaachisaa ta'e tokkoon isiniif qabadhee dhufe barnoonni keenya kanarraa maali yoo naan jettan akkaataa iimeelii kalaa sirrii ta'een ittiin banachuu dandeessan jechuudha. Iimeelii bareedaa waliin bannee ilaalla. Obboleeyyan chaanaala keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhaa, laayik godhaa, sheer godhaa. Obboleeyyan keessaniifis sheer godhaan isinin jaa waan isin dhibee koomentii irratti nuuf barreessaa. Kaniin viidiyoodhaan qabadhee isiniif dhufu ta'a. Kallattumaan karaa barnootaatiin isin dabarsaa jechuudha. Seetingii bilbila keessanii galtan. Eega seetingii bilbila keessanii keessa galtan booda gad dhuftaniiti akkaawuntiis waan joonii ilaallattanii jechuudha. Mobaayil takka irratti akkaawuntiis inda baakaap jedhama kiyya kanarratti akkaawuntiis bichaa jee jira jechuudha. Akkaawuntiis kajoo kanarratti ni tuqattanii jechuudha. Gisee akkaawuntiis irratti tuqattan ammallee akkaawuntiis kajoo kanarratti naaf tuqattanii jechuudha. Gisee kana tuqattan booda akkanatti iimeela duraan qabdanii fi hunda isinii baasa. Add akkaawuntiis kajoo kun mallattoo viidiyootiin jala kanarra jira. Add akkaawuntiis kajoo kun mallattoo viidiyootiin jala kanarra jira. Add akkaawuntiisii kanarratti ni filattan. Akkanatti feesbuukaa miseenjera waan isin moobaayil irraa qabdan hunda isinii baasa. Googilii keessa ilaallattan jechuudha. Googilii waan jiru keessan ilaallattan. Googilii kajoo kanarratti ni tuqattanii jechuudha. Gisee kanatti ka googilii jiru kanarratti tuqattan booda koodii bilbila keessanii takka paatarnii isin gaafate jechuudha. Itti guuttan jechuudha koodii bilbila keessanii. Gisee koodii bilbilaa bantaniif booda akkana sarchi godhee akkanatti isin fida jechuudha. Gisee inni akkanatti isinii fide kireet akkaawuntiis kajoo kanarratti ni tuqattanii jechuudha. Akkanatti waan lama isinii baasa jechuudha. Foormaayi parsinaal luusii kajoo kanarratti kan tokkoffaa kanarratti ni tuqattanii jechuudha ammallee yeroo takkaaf. Gisee akkanatti tuqattan booda sanduuqa jalqabaa irratti maqaa keessan guuttanii jechuudha. Sanduuqa jalqabaa irratti maqaa keessan guuttan. Faristineemii kajoo kanarratti maqaa keessan guuttan jechuudha. Anammaa Abdurazaaq godhu. Gisee kanatti sanduuqa jalqabaa irratti maqaa keessan guuttan booda leestineemii itti guuttan jechuudha. Maqaa abbaa keessanii jechuudha. Kan tokkoffaarra maqaa keessan kan lammadaa irratti maqaa abbaa keessanii itti guuttan anamma Kadiir Abdurazaaq Kadiiraa godhu. Gisee kanatti isin dabarse booda sanduuqa afur isinii fida. Sanduuqa afureen kanarratti kan tokkoffaa baatii keessa dhalattan itti guuttan jechuudha. Baatii keessa dhalattan itti guuttan. Kan lammaffaa irratti guyyaa keessa dhalattan itti guuttan jechuudha. Sanduuqa sadaffaa irratti ammoo bara keessa dhalattan itti naa guuttan jechuudha. Bara keessa dhalattan itti guuttattan. Kan jalaa kanarratti ammoo irra gaxxuutanii saala keessan filattan jechuudha. Fiimeelii kajoo kun dhalaadha jechuudha. Meelii gootan jechuudha warri dhiira taatan. Anamma meeliin godha waan hin dhiira ta'eef meelii gootan jechuudha warri dhiira taatan. Kana meelii goonee biraa dabaru neekistiin jala kanarra hin jirti. Neekistii teessan tuqattan jechuudha. Neekistii irratti tuqattan. Gisee kana neekistii irratti tuqattan booda kunootii akkanatti iimeelii keessan isinii fida. Lamaan kana keessaa filattanii dabaruu dandeessanii jechuudha. Kan sadaffaa kun ammoo kireet kajoo kun iimeelii akka ifii beeytanitti itti guuttachuu dandeessan irratti tuqxanii jechuudha. Sanduuqa sadaffaa irratti irratti tuqachuu dandeessan. Anamma sanduuquma gubbaa lamaan kenninaaf kanneen kanarratti tuqadhee yaa dabaru. Akkana nuu fidaa jechuudha. Amma paaswordii teessan itti guuttadhaa nuun jaa jechuudha. Paaswordiin teessan dheerinnis 8 ol ta'uu qaba. Lakkoofsaa fi qubee fi hashtaagii fi hunda silaa paaswordii istirongii ta'e bareedaadha jechuudha. Paaswordii jabaa ta'e takka itti naaf guuttattan jechuudha. Paaswordii jabaa ta'e itti guuttattan. Gisee kanatti waa hunda ol keessa laayixanii paaswordii teessan akka yaadattanitti yoo feetanillee iskiriinshuut gootanii kaa'achuu dandeessan jechuudha. Anamma isinuma agarsiisuufin itti guutaa jira jechuudha. 8 ol ta'uu qabdee kana neekistii tuqattan gisee paaswordii itti guuttattan booda. Iimeelii keessan akkan irraanfanne jeeti akkanatti sii fidaa jechuudha. Iimeelii kee akkan irraanfannetti ni qabatta feetus iskiriinshuut godhatta jechuudha. Neekistii tuqxee akkanatti nuu fidaa jechuudha. Amma walii maaltu nuuf hafa seera googilii bichaa simannaa jechuudha. Agurii teetu tanarra tuqnee seera googilii simannaa jechuudha. Agurii teetu tanarra gisee tuqxan booda iimeelii amma banneetii xumurree jechuudha. Iimeelii keenya bannee xumurree. Iimeelii bannee xumurree jechuudha. Waan biraa irra guuttachuudhaaf lakkoofsaa fi waa hunda iimeelii keessan jabeeffachuudhaaf viidiyoon kan dura gadhiise hedduu jira jechuudha. Pileellistii barnoota iimeelii jettanii keessa seentanii
barnoota imeelii keessaa pileelistii keessaa haalaan barnoota imeelii gadi fageenyaan argachuu dandeessan. Obboleeyyan chaanala keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib godhuu hin dagatinaa, laayik sheer godhaa barnoonni kun akka nama hedduu bira ga'uuf. Koomentiin teessan nu jajjabeessitii qeeqa nuuf qabdan koomentii irra nuuf kaan isiniin jaa. Barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura.